Ayele cho important dance. Hibibi. Ottegara afaan galaala beekanaa hima. Ottegara afaan galaala afaan lafa laalaa beekanaa himaa jedhee. Funyan. Ayee deebisanii funyaanii. Sagalee ofirra kaaya hayyee. Deebi'eera sagalee ofirra kaaya. Leencooni bifatee deebiin isaa funyaanii jedhan deebisanii. Hayyee namni itti aanu Faayoo Useen. Faayoo xiyyaa ammasii sagalee maayikii ofirraa kaasi. Hibbo. Hibibi. Of laalee anas laalee beekanaa hima. Of laalee anas laalee beekanaa himaa jedhe. Gaddidu. Innootu. Daawwati. Hayyee Naayil beekteetti. Naayil tu deebisee Naayil xiyya galatoomi. Namni itti aanu. Obsi. Hibbo. Hibibi. Yoo nyaatanii fayyaa yoo dhuguu hin du'aa. Ibidda. Isa qattanii qoratanii. Ibidda. Argatanii. Namni itti aanu. Firaamboon. Hibbo. Hibibi. Sangaa gurraachi bosona keessa deemu. Injiran. Deebisan. Injiranii. Ayyee namni itti aanu hiree. Egaa irraa fuudhi mataa irraa fudhadhu. Hiree. Hiree. Hibbo. Hibibi. Bakkalcha fakkaatti laphee irra kaati. Bakkacha fakkaattii laphee irra kaattii jetti hireeni. Ayyee eenyu deebisa? Hin soqannaan qorannaa jedhan. Bakkacha fakkaattii laphee irra kaattii jedhan. Harma. Aduu. Hindhamtu. Jiya. Dhootu. Aduu. Harma. Dhootu. Ayyee gosa sii kennina kaa gosa kennaa irraa fi namni yaaltanii. Eelee buddeenaa. Hora halgansu. Hin dhootu jedhanii. Ayyee. Hin dhootu jedhanii. Gosa biyya sii kennina. Biyya sii kennina hiree. Hadabbaa sii kennina utubaa sibiilaa qaban. Ayyee ansaan amartiidha. Maali? Amartii. Amartii amartii morma godhatanii amartii morma irraatii jetti hibboon tiyya. Namni itti aanu Naayil. Hayyee. Gabaa hin dhaqxu dhadhaa hin dhabdu. Tiraasii. Hin dhabdu. Tiraasiin maali? Tiraasii. Tiraasiidha. Tiraasiidha. Tiraasiin maali? Meena hima maali tiraasiin? Boraatii. Fayyaadaa warri boraatii jettan fayyaadaa boraati. Boraatii mataa jala boraafatanii jechuu. Ayyee ulfaadhaa. Beeksisa carraa hojii. Hojiilee gurguddoo OGMC'n qabatee ka'e keessaa tokko daa'imman Oromoo biyya ambaatti dhalatanii guddatan afaan, aadaa fi safuu uummata Oromoo barsiisuudha. Bu'uuruma kanaan biyya Kanaadaa magaalota adda addaa keessatti barattoota dhalootaan Oromoo ta'an toora zuumiitiin barsiisuu eegallee jirra. Barumsa kana babal'isuun daa'imman carraa hin arganneef haala mijeessuun barbaachisaa waan ta'eef barsiisota afaan Oromoo barsiisuu danda'an dabalataaf mindeessuuf beeksisa kana
baafnee jirra. Gita hojii barsiisaa afaan Oromoo baay'ina hanga nama 6 sadarkaa barnootaa nama ogummaa barsiisummaatiin leenji'ee ragaa dhiyeeffachuu danda'uu fi akkasumas muuxannoo barsiisummaa nama qabu. Bakka hojii biyya Kanaadaa magaalota adda addaa keessa ta'ee onlaayinii yookiin toora zuumii yookiin skaayipiitiin ta'uu danda'a. Dandeettii addaa seeraa fi safuu Oromoo kan sirriitti beekuu fi kanas dhaloota dhufu barsiisuudhaaf nama fedhii qabu. Kana malees dandeettii afaan Oromoo nama sirriitti qabuu fi seerlugaa afaan Oromoo nama beeku. Yeroo ammaa kana nama biyya Kanaadaa jiraatu yookiin biyya Kanaadaa keessatti hojjechuuf hayyama hojii nama qabu. Sanbataa fi dilbata hojjechuuf nama fedhii qabu. Itti fayyadama teknoolojii hammayyaa irratti nama dandeettii qabu. Kanas nama PowerPointii qopheessuudhaan toora zuumii yookiin skaayipiitiin barsiisuu nama danda'u. Mindaan isaa akkaataa iskeelii mindaa barsiisota biyya Kanaadaa ta'ee yeroo muraasa booda dandeettii irratti kan hundaa'e faayidaan addaas ni jiraata. Hayyama konkolaachisaa qabaachuun faayidaa qaba. Namoonni fedhii qabdan toora iimeelii OGMC fuula kanarra jiruun iyyannoo galfachuu ni dandeettu. Odeeffannoo dabalataa argachuuf iimeelii kanattis fayyadamaa. Koottaa waliin taanee ijoollee Oromoo biyya ambaatti dhalatanii guddatan afaan aadaa fi safuu Oromoo haa barsiifnu. Korporeeshinii Miidiyaa Giloobaala Oromiyaa uummatarraa uummataaf OGMC. Bashiree nuti Qaamadi afaan Oromoo barataa jirta? Eessatti onlaayinii barataa? Hagam irraa gammadde afaan Oromoo onlaayinii barachuu kan keeti? Baay'ee gammadde? Baay'ee namni itti aanu dureetti deem. Booda hibboon qaba. Hibboon qabdu hibboo tarii qabda hibboon qabdu. Hibboo xaariin qaba. Booda hibboon qaba. Amma hibboo nu bifadhu ka eenyu qaba hibboo? Hibboo? Yaa hibboon qaba. Hibboo xaariin qaba. Hibboon qabdu? Hibboon qabdu. Ayyee nama bakka san eenyu kenninaa namni tokkochi namni hibboo bifachuu barbaadu bakka isiisan isiin hibboon qabu jette. Ayyee dureetti ayyee booda na eega ayyee takkatti na eega. Bariisoo bifadhu ati. Bariisoo. Bariisoo jirtaa? Ayyee bariisoo kiyya bifadhu dabareen teeti. Hibboo. Hibibi. Ani si ilaala ati maal laalta? An si ilaala ati maal laaltaa jedha. Yaaddudu. Yaa. Ayyee gaaddidduu deebiin sun amma namni tokkochi namni carraan kennamuu fi namni carraan kennamuu nama takkuu ibbifatee hin beekne caaltuu Abdurrahmaan ibbifattee hin beektu takkuu caaltuu. Ayyoon baxxee siree jala badde. Ayyoon baxxeen siree jala badde ol keekaa. Ayyoon baxxeen siree jala baddee jetti. Beekaa naa himaa jetti. Himaa fi kaa. Ayyoon baxxeen siree jala baddee. Itillee. Hin dhootu jedhan. Dhadhaa ibidda bu'e. Dhadhaa ibidda bu'ee jedhanii caaltu. Hin dhootu jedhan. Aye Khalid maali deebisime Khalid ishee Umar. Boraatii jedhanii. Hin dhootu. Aye hin dhootu.
Innootu jedhanii isiillee gosa biyya nurraa fudhataa jirti. Dodolaan sii kennina caaltu. Caaltu dodolaan sii kennina. Ayyee dodolaan fudhatte nu himi kaa. Gindoo garbuun bubbifatan yookaan hafarfatanii namni itti aanu carraa kenninee fi isii carraa kenninee hibboota hin dhageeffannee kaali shee umar akkuma carraa ta'e hibboota akkatti isii kenninamee ati waa gaafateef. Kaali doodeem kaali shee umar. Kaameraa ofirraa kaasi kaa kaaliiti. Ofirraa kaasee. Kaamne kaali shee umar kaaftee hin jirtu. Ammayyee bifadhu kaayyee. Hibboo. Hibibi. Anana yaamanii ati eessa deemtaa? Anana waamanii ati eessa deemtaa jedha. Gaaddidduu. Gaaddidduu beekanii hayyee ulfaadhaa galatoomaa fayyaa dahaa horaa bulaa umrii dheeradhaa hibboo teenataa sirra dhaabnaa hedduu galatoomaa afaan Oromoo kana barachuu keessaniif hedduu siin galatoomaa afaan keessa hayyee galanni keessaniif.